Randagamaa moxobii bajjii baqaqsuu kooti shira yartuun dadhabee qe'ee godaaniin kooti shirri yoom dhugaa moote yoo waaroo marte malee yoo xiqqoo turte malee. Godhee asiin goomsaatiif Waaqayyoo haadha isaa wajjin haa galatuun jedha. Keessummoonni abbootiin amantaa hiriyoonni fi jaalattoonni Hacee akkasumas daa'immoonni har'a guyyaa kanaan akkan isin gidduutti argamu kan naa ta'e karaa fi bidiruu ta'ee abbaa warraa koo abbaa ijoollee koo goota jaalalaa qulqulluu amanamaa fakkeessuu fi fakkaachuu hin dandeenye goota ija barbadaa maqaa Haceetiin baga wal argine baga nagaan dhuftan galatoomaa jedha. Egaa ka'umsi koo fi ga'umsi koo Waaqaa gaditti Hacee ta'us har'a kan qaamaan isin gidduutti argamuuf kan aarsaa guddaa kaffalan Dr. Awwaliin galatoomaa jedha. Isinis naa galateeffadha. Egaa har'a asitti kan argamne waa lamaa fi inni guddaan Dr. Awwal seenaa Hacee fiilmi isaa hojjetanii bu'aa ba'ii hedduu keessa dabarsanii akka ijaa fi gurra uummataa bira ga'u kan godhan isaanidha. Isaan wajjiniin garee isaaniitiin ammas irra deebi'uun galatoomaa jedha. Naa galateeffadha. Inni kan biraa akkuma beekamu gaa Haceen duuneen du'usi itti fufaa bara baraanii nutirree yoo dabarre isaanis akkuma dubbatan seenaan isaa dhalootaa dhalootaatti hin darbaa. Kun immoo kan itti fufsiisnu yoo har'a nuti hojjannedha jennee walitti dhufuudhaan faawundeeshinii maqaa Haceetiin dhaabneerra. Biyya keessatti akkuma beekamu waggaa lammaffaa isaarratti awwaardiidhaan calqabneerra. Itti aansuudhaan immoo godina Booranaa bakkee mi'oo jedhamutti piroojeektii bishaan baasuu calqabneerra. Bishaan sun nu baheera milkii gaarii dhageenyeerra inni manas jirudha kan inni sun hojjetame. Gara fuulduraa immoo bishaan sun yoo ba'ullee uummata biraan ga'uu dirqama waan ta'eef isinis maqaa Haceetiin akka na bira dhaabbattanii akka nu bira faawundeeshinii Hacee bira dhaabbattanii akka uummanni itti fayyadamuuf isinis akka seenaadhaaf akka seenaatti maqaan keessan akka ka'u adaraan isiniin jedha. Inni kaan egaa Haceen yoo darbees qaamaan nu biraa darbee yaadaan keessa jira. Har'a kanatti qabamne maqaa isaatiin inni odaa keenya gara fuulduraatti Oromoon hundumtiyyuu akka tokko ta'uu abdiin qaba. Maqaa Haceetiin dhiiga Haceetiin dhiiga qeerroo fi qarreewwan wareegamaniin ammas wareegamaa jiraniin gara fuulduraa immoo akka dhiigni irree hin gannamne amantii qabnuun Waaqaa kadhannuun jedha. Inni dhumaa dhaamsi koo dhumaa Haceen yoo darbees qaamaan nu biraa darbee dhugaa isaan arganne. Akka dhugaa isaa argannu hundi keessanuu amantii qabdanii Waaqa nuu kadhaa. Dhugaan ilma Waaqaa ta'edha Oromoon galatooma. Mucaan xiqqaan kun waan naaf filis nutti argisiisu waaqessu. Elias. Kana baay'ee. Okay, kennaa adda isinirraa waan adda ta'e kennee Eliyaas baay'ee guddadhu maal kenniteef? Maal agargachitu? Uummata isaa agarsiistu? Jedhiga. Guddadhu Eliyaas ko. Baay'ee galatoo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkamiin nagaa jirtanii fayyaa keessanii. Arwaata akkasiin fidee dhufee warri beeytan bira kutaa. Warri beeyin itti fayyadama. Warri mana madaamii jirtan. Mana madaamii jechuun mana kontiraataa jirtan. Information wanna kanaa kun quba hin qabaanne jirtanii. Gara biyyaa yoo galuu feetanis oddammoo bakkuma biyyuma jirtanittis yoo wanni barbaadan ka jiraatu ta'e parsantii 100 keessa parsantii 80 yeroo wanni martuu qannasu Black Friday jedhama. warroonni nuun Amazon shi'een fayyadamtan information kananii qabdan isinii dhufa message email irratti isinii dhufa
hangamte akka qannasi emailers qabaatu baattan ni agartanii jechuudha. Warroonni wallaan hin fayyadamne uummata akka nuun jenne immoo madaamota keessaniin meeshaa bituu barbaanna jedhaatiin hin bayaa bitadha. Kan akka elektirooniksii, kan akka meeshaa mana keessaa maashinoota haa ta'u, uffata haa ta'u, shaampoo, caamawwan minaamin silaa isin akkanatti fatafatanii isin himalee isin hin galu kanaaf takka lamaan isin maqaadha. Meeshaa kamiyyuu warri barbaadan yeroo ammaa kan parsantii 80 qannasee jira parsantii 100 keessaa jechuudha. Natsa akka waan argattaniiti jechuudha parsantii 20 bichaa bittan. Akkasanii warroonni bahuu hin dandeenye immoo Shein, Amazon, Noon kana sadiin daawunlood godha waan barbaadan bitadhaa. Facebook irra deemtanii minamina shamattan kanarra yoo isin hin tollellee deebisuu ni dandeettan. Meeshaa biraa jijjiiratu ni dandeettan. Saayizii guddaa isin dhufe jijjiiratu ni dandeettan. Akkamitti ajajannaa hunda minamina hunda jedhuuf I think application daawunlood gootanii Play Store irraa akkasitti onnoo jettanii warri beeytan hin beeytanii warri hin beeyin itti fayyadamaa. Okay? Keessattuu warroonni kaargoo godhuu feetan haa ta'u meeshaa biyya fuutanii galuu barbaadan haa ta'u yeroo biraa birii 200 300 meeshaa bittan birii 400 bittan meeshaa duraan birii 100 bittan birii 30 birii 40 hanga birii 50 bittan agartanii akkanatti qannasee jira. Kanuma isinitti muufi bye bye isinitti haa tolu itti fayyadama. Ishii yeroo akkanaa kan carraan akkanatti yoo argamu kan itti fayyadama waan barbaadan yeroo biraa birii qaaliin bituu manna yeroo ammaa kana wanna yeroo biraa meeshaa 4 meeshaa 5 bittan meeshaa 10 way bituu dandeettan yeroo ammaa kana duraan meeshaa takkaan bittan amma meeshaa 3 4 bituu ni dandeettanii. Akkas isiniin jedha akka itti fayyadamtan abdii qabaa warri beekanii warri hin beekne itti fayyadama. Biyya kana keessatti poolisii dullaa kan gara baadhatee deemu malee shamarri dargaggeessillee mul'atu. Bakka guraagotuma kana warra daldala olii gadi oofanu konkolaataa dudullacha kana bira waa tokko fuudhaa anatu isiniin jedhe. Warras keessa jiran nagaadhuma Oromummayyuu akka mooltan yeroo jedhan akki isaan itti nama laalanu maali yoo fuutii namatti hafee qofaa jiraatan jireenya ofii guutuu yoo namatti hafe maa fuudhaa anatu isiniin jedhe fuudhaa. Fuudhaa inni shamarranii heerumaa dhiirri biyya keessa jira biyya galeen heerumaa dhiirri kaayyoo qabu dhiirri bultiif na godhatu dhiirri na jiraachifatu yeroon biyya galeen argadha. Haqaa sammuu keessan keessa haqaa yalla jettee arabni yalla dhiirri inni jiru osoo nama argu daandiitti dhufee addatti namatti gala naman argu kan yaadaan fagaate ammaalan akkana yaadu rabbiin hin beeku rabbiin beeku qaala'insa jireenyaati ta'ee siyaasa biyya keessaati ta'ee maal akka inni barbaadu hin beeku. Naman argotuma fuuldura dhaabattanuu dhufeeduma akkama deemaa rifee isinitti galaafay akka harree dabdu jala maal ijoollee maan na argaan jiru itti fa'i. Ajaa'ibaa bar kanaafuu of eeggadha anatu isiniin jedhe. Shamarreen biyya Arabaatti hafte jara sararaa beekadhaa. Baatee biyya Arabaa. Miira keessaa bahaa ammoo akkasii jennaan. Miira keessa galaa jirtu hedduun keessan. Miira keessaa bahaa. An akka miira keessa galtanii kaayyoo sila ijoollee biyya keessaa fuudha. Faaxee biyya keessaan qaba biyya galeen fuudha jettanii sammuu keessaan amansiiftan deebitanii akka jettanuuf miti ani. Ani dhugaadhuma jirtuun isinitti muffii yaadee warri sila karoora qabdanu isiniif haala salphisu hin jedha. Akkasii achumatti ol fuudhaa kottaachuu barbaadee gabaabumatti fuutanii mooliin gadhiisinaa. Ana garuu baay'ee tokko kan na gaddisiisu Dubaayitti osoo hin fuudhin achii ba'uun